Mucaatu abbaa isaa gaaffii gaafata. Abbaa maaliif mana barumsaa deemaa? Baradhee maaliin godhaa jennaan abbaan barattee kaateetu ittiin miindeffamta, ittiin qarshii argatta jedhee barsiise deebisaa fi innaan ergan baradhee qarshii argachuuf ta'e manni barumsaa amma irraatti maaliif akkaataan itti qarshii argadhu, tooftaan itti qarshii argadhu, eessaa akkan argadhu maaliif nan barsiisne ana man deeme irraatti waa'ee qarshii na barsanii hin beekne jedhetu deebisaa gaaffii gaafata. Abbaan ammoo waan jedhee deebisuuf dhaba. Gabaabaatti waan jechuu barbaade dinagdeedhaaf haa ta'u qarshiidhaaf haa ta'u manni barumsaa yuunivarsiitiin, kolleejjiin, haayiskooliin, elementaries ta'e keejii sadarkaa kamittiyyuu biyya kamittiyyuu akkasitti qarshii argatta jedhanii barsiisuu dhiisuu danda'u manni barumsaa. Garuu dinagdee ofii jijjiiruudhaaf it's not to be hard worker but to be smart worker. Haala salphaadhaan tooftaadhaan malaan hojjechuudha malee dinagdee kan jijjiiru humnaan hojjechuu miti jechuudha. Sanaaf manni barumsaa akkasitti qarshii argatta jedhee barsiisuu danda'a. Garuu smart worker ta'uudhaan tooftaan itti qarshii argatta jechuudha. Thank you.